Welcome back baga nagaan gara boruu fantiibitti deebitanii har'a wantoonni waliin ilaallu viidiyoo kanarratti inni jalqaba irratti akkamitti siistema keenya kanaa namoonni akkaawuntii qaban qofti access gochuu akka danda'an hojjennaa jechuudha. Inni maal jedhama looginii fi loogaawutii kontirool gochuudhaaf akkamitti akka hojjechuu dandeenyu siistema keenya kan daataa argachuu dandeenya jechuudha. Akkasuma immoo meenuu keenya kan akkamitti akka maneej goonu fuulii isaa waliin ilaallaa. Inni kun maal jedhama loogiin, loogaawut akkasuma immoo authenticationii fi authorizationii akkamitti akka koodigineetarii fayyadamnee hojjechuu dandeenyu waliin ilaallaa. Akkasuma immoo viidiyoo kan laayik sheer gochuun hanga dhumaatti yoo na duuka turtan waan baay'ee irraa barattu jedheen abdadhaa. Kanaaf na duuka bu'aa. Dhaansinee jalqaba irratti maal akka hojjennu waliin ilaallaa jechuudha. Sanaa booda dursinee loogiin peejii hojjechuu qabna. Isa hojjechuuf wantoota isteeppiiwwan deemnu jalqaba duraa maal goonaa kontiroolarii tokko kireet goonaa yuuzar kontiroolar kan jedhu kireet gochuu qabna. Yuuzar kontiroolarii kan as dhufnee asitti raayit kilik niiw php class yuuzar kontiroolar jennee intar goonaa. Sanaan booda extend jennaan. Extend akkuma kaawwan duratti hojjechaa turre CI controller jennaanii as keessatti public function underscore score construct asitti dhufnee kanaa booda parent jennaanii parent construct inni kun bifa kana qabaata. Sanaan booda public function jennee asitti maal jennaanii login haa jedhuni. User controllarii kana keessaa login peejii yaa hojjennu. Loginii yeroo hojjennu akkamitti hojjenna asitti dhufna. Sanaa booda this jennee maal goona this db this lot view keessatti view eessa template userii keessaa slash login kan jedhu nuuf akka dubbisu goona. Kanaa booda isa kana hojjechuuf user folderri tokko nu barbaachisa. Faayila keessatti user right click goone new for directory user kan jedhu create goona. Userii keessatti immoo faayila maal jedhu login.php kan jedhu create goona. New file php faayilii login.php create goosifna. Sanaa booda gara admin templateetti deemna jechuudha. Erga kana goone resource copy gochuuf gara admin template deemna. Online fudhachuu dandeessu, locally fudhachuu dandeessu. Data san fakkeenyaaf admin template LE jenne online irraas argachuu dandeenya, local irraas argachuu dandeenya jechuudha akka barbaadnutti. Sanaa booda online irraa fudhachuu barbaadan extra login version 1 irra kan jiru akkasuma immoo login and registration version 2 irraas fudhachuu dandeenya. Bifa kana qabu. Bifa kana kan qabu kan fudhachuudhaaf maal goona jalqaba duraa inspect goona. Right click goone akkuma dur goonu gara gadi dhufne inspect goona. Erga inspect goone booda as dhufne faayila keenya kan hover goona. Or kara biraatiin immoo source koodii bira dhaquu dandeenya. Yoo download gootanii qabaattan koodicha bira dhaqxanii source koodii isaa banuu dandeenya. As dhufne cmd jennaanii. Sanaa booda VS koodiidhaan banuuf kooddoota jedhaanii daataa kiyya kan open naa godhaa jechuudha. Resource guutuu isaa open godhaa. Sanaa booda gara nannaa fakkeenyaaf eessa keessa jira example login version 2 example keessa login version 2 kan jedhu bira deemna. Erga isa bira dhaqnee booda daataa keenya open goosifnaa jechuudha. Sanaa booda eessa dhaqna peejiiwwan keenya keessaa login kan jettu fakkeenyaaf copy haa goonu or kara kanaanis argachuu dandeenya. Isa kana bira dhufnee erga isa kana goone booda control U gochuu dandeenya. Control U jechuun resource guutuu isaa fudhachuu yoo barbaanne control U jennaanii or N jennee itti paste goona. Kanaa booda wantoota nu barbaachisan asirra nuu kaa'e. Faayilota nu barbaachisan kanneen asirra nuu kaa'eera. Kanaa booda maal goona faayila keenya kana copy goona akkuma jirutti. Dhufnee eessa galchina peejii keenya login kan jedhu bira dhufna paste goona. Sanaa booda base URL kenninaaf isan kanneen as dhufnee
php echo base underscore url jennee sanaa booda eessa keessaa assets akkuma dura paartii 1 irratti hojjennee daataa kan bifa kanaan arrange goosifna. As dhufnee asitti barreessina. As paste goonaa jechuudha. Kanaa booda iddoo imeejittis iddoo riisoorsiiwwan garaagaraa jiranittis warra onlaayinii jiran akkuma onlaayinii jiranitti itti dhiifna. Warra garuu lookaalii ta'an base URL kennuufii qabna jechuudha. Lokeeshinii riisoorsiin kun jiru kennuufii qabna. Kanaa booda erga riisoorsii kana kenninee fi asitti faayila keenya seef goonaa. Sanaa booda index kan jedhu kana base URL irraa kaafne gara aseetii kaafne gara base URL gara weebsaayitii keenyatti akka deebi'u goosisuu yoo barbaanne bifa kanaan maneej goonaa jechuudha. Kanaa booda erga isa kana maneej goone manni goone maalinni admin template bira hin dhufne isa kana jechuudha. Onlaayinii kan jirus lookaalii kan jirus rakkoo hin qabu. Control U goone, select all goone, copy goone, code editorii keenya irratti dhufnee paste goone sanaan booda lokeeshinii riisoorsiin keenya jiru hin kenninee fi daataa keenya immoo gara wanti hojjenne isa kana. Sanaa booda user controller biratti deebina. Check goone loogiinii keenya irratti daataa useriif loogiinii erga galchinee booda itti aansinee config bira dhaqnaa browse kan jettu bira dhaqnee faayila keenya hojjennaa jechuudha. Asitti wanti hojjennu maalinni route jennee loogiin jennaani. Kanaa booda loogiinii kana keessa immoo maaltu jira? User inni kun eessaa dhufe? Isa kana jechuudha. User controller jennee asitti finnee paste goonaa. Sanaa booda more jalqabarra galchuu dandeenya. Isa kana dhufnee default controllerii gochuu dandeenya jechuudha. User controllerii. Sanaa booda maal jennee login. Amma login. Asitti semicolon goonaa. Isa kana maal goonaa? Default controlleriin keenya isa kana ta'a jechuudha. Kad goonaa asaa dabarsee jalqabarra kaa'u. Sanaan booda default controlleriin keenya eenyudha? Loginidha jechuudha. Default controller login keenya kan gara default controlleriitti yoo deebisne fakkeenyaaf default controllerii fuunee isa kanaaf kennina. Sanaan booda gaafa paste goonu maal ta'a? Peejii keenya gaafa refresh goonu eessa dhaqa? Default controller jechuun localhost iddoo kana dhufnee gaafa refresh goonu gara kanatti nu deebisaa jechuudha. Yeroo hunda namni login godhetu sisteema kana argata jennee imagine yeroo goone maal goona? Asitti dhufee namni fakkeenyaaf peejii kanatti bu'u login itti bu'u qabaa jechuudha dursa. Isa san gochuuf amma iddoo kanatti adeemu yeroo duraatiif home controlleriin kun jira. Sanaa booda as dhufnee isa kana duplicate'a goonu asitti paste'a goonu. Inni kun default controllerii osoo hin taane dashboard'a jedhamu. Dashboardidha. Echiin asitti nafte home controllerii / indexin dashboard. Index yoo jenne dashboardidha jechuudha. Kanaa booda as dhufnee gaafa akkas goonu peejii keenya kan argannu. Kanaaf maal jedha? Taayitilii isaa kanaa jijjiirru student management'itti deebisuuf as dhufnee gara olii kanatti isa kana maal jennaani? School management system jennaani. Sanaa booda save goonaa. Faayila keenya gaafa refresh goonu school management system itti nu jijjiira. Isa kana immoo maal goonaa? Admin LT kan jedhu kana SMS DBA jedhuni. Kana jechuun database management isaa hojjechaa irra waan ta'eef school management system DB jenneeni. Sanaa booda start your session kan jedhu sign in to start your session akkasumas taa'u kanaa gadi kan jiran fakkeenyaaf login as isaan kana yeroo biraa hojjennaa. Paartii itti aanutti hojjennaa. Akkamitti feesbuukii wajjiniin login goonaa, imeelii wajjiniin akkamitti login goosisuu dandeenya kan jedhu bifa kana qabaata. Sanaan booda foormii kenninaaf isa kanaaf. Foormiin kun asii ga'a. Sanaa booda as dhufnaa. Asitti PHP echo jennee echo base URL keenya maaliin check
user haa jennuuni check useridha. Meetodiin postidha. Sanaa booda inni kun immoo input typing submitidha. Saayiniidha. Asitti email kan jettu tana email ammaaf maal haa goonu email yookaan username haa fayyadamnu. Typing text haa ta'u. Sanaa booda email placeholder usernameidha. Username sanaa booda asitti dhufnee name kan jettu haa kenninuufi username gara gadii kan ammoo type passwordidha. Passwordidha kun name isaa haa kenninuufi name password jennee save goona. Kanaa booda refresh haa goonu daataa kana bifa kana qabaa jechuudha. Sanaa booda auto complete kana off gochuu dandeenya. Fakkeenyaaf as dhufnee auto complete off jennaani more karaawwan garaagaraatiin control gochuu dandeenya jechuudha. Sanaa booda check user kan jedhu kana gara raawutiitti deemna. User controllerii kana bira as dhufnee diigoona. Default controllerii kanarraa check user kan jedhutti jijjiirra. Check user jechuun useruma tokko check godha. Sanaa booda check user login jennee kenninuu fi function methodii kanaaf copy goona. As dhufna controllerii user controllerii bira dhaqnee public function check user jennee sanaa booda inni kun formiidhaan dhufa. Asitti fakkeenyaaf username haa qabadhu is equal to this input post username jennaani akkasuma passwordis bifuma kanaan qabannaa jechuudha. Isheetan gara passworditti jijjiirra. Kanaa booda immoo maal goona meetodii tokko create goona. Meetodiin sun deemee variable tokko asitti create godhee meetodii sana irratti haa kuusuti. Inni kun maal haa jennu asitti jalqaba dura harmi modelii haa load goonu. If load modela maal jedhamu load akka godhuun barbaada. User model inni kun maal ta'a variable inni itti yaamamu um haa jennu. Jechuun koo user model jechuudha. Kanaa booda check user haa jedhuni is equal to this inni kun maal ta'a check users jennee check user haa jedhuni. Asitti userii check kan ittiin goonu variable inni qabu maal inni asitti maal haa goonu passwordii keenya kana haa jijjiirru. MD5 itti change haa goonu. MD5 pass haa jedhuni. Sanaa booda MD5 jennee variable passwordii kana kennina. Kanaa booda semicolon goona. Yookaan asirraa database irra akka jirutti check goosisuu qabna. Database keenya bira dhannaa localhost jennaani asitti php myadmin jennee database keenya check goosisuu qabna. Erga database keenya check goonee booda garam deemnaa gara database keenya erga asitti check goosifnaa jechuudha. Useriin maal akka qabu haa ilaallu. MD5 dhaan immoo encrypt kan ta'e jiru structure jennaani faayilli keenya password kan jettu varchariidhaan ibsameera. Kanaaf daataan galee jiru yoo galchin MD5 itti jijjiirree galchina jechuudha. Useriin yeroo galmaa'u MD5 dhaan login godha. Kanaan booda maal goona jalqaba dura username keenya fudhanna. Username kooma eenyudhaan MD5 paasidhaan goona. If jenna check useriin kun yoo value argate asitti maal ta'a sessioniin start ta'a. Kanaaf username for each jennuuni for each user jennee maal goona asitti dhufnee for each fayyadamna. For each maal jennaani check user as row haa jedhuuni. Sanaa booda asitti dhufnee daataa kenninaaf.
as keessatti this jennaan this session set user data sessioniidhaaf jechuudha. Username erga inni login godhee booda eessaa dhufa row kan database irraa dhufaa jiru kan daataan argate username semicolon goona. Kanaa booda daataa kan bifuma kanaan copy goona. Copy v goonee asitti fakkeenyaaf lama wayyaa fudhu emailii iddoo barbaannutti akka dubbisuu dandeenyuuf sessionii on gochaa jirraa jechuudha. Kanaa booda phone numberii nama sanii yoo barbaanne phone asitti dhufnee foonii kenninee save goonaa. Kanaa booda if jedha yoo kan argate kana godhiitii erga isa argate booda ammas dhufnee fakkeenyaaf rooliin barsiisaa yoo ta'e akkasuma immoo status asirra jiru kun yoo barsiisaa ta'e maal akka ta'u userii keessatti rool kan jedhu jira. Rooliin kun ticheerii yoo ta'e ticheeriitti akka deemu fakkeenyaaf rool jennee asitti diigoonee username rool jennaanii asittis rool underscore id jenna rool id rooliin kun kanaa booda maal goona session rool kan jedhu wayii asitti kuufanna is equal to this session get this session jennee get user data jennee asitti maal goona set user data kanarraa amma user data role kan jedhu fayyadamna. Kanaa booda if jenna if role erga jennee booda if role is equal to yoo tokko ta'e akkam jenne seera asitti fayyadamaa jirru role id is equal to 1 yoo ta'e teacheridha or system adminidha system adminidha. Inni taanee jiru role id keenya yoo 2 ta'e student teacheridha. Akkasuma immoo role id keenya yoo 3 ta'e studentidha. Rolling id keenya immoo yoo 4 ta'e parentidha jennee qabanneef parent jennee keenya jechuudha. Kanaa booda if jennee asitti if role id is equal to 1 yoo ta'e maal goona redirect to jenna direct garamitti akka deemu ammaaf home controller itti deemu jenna home or as dhufnee raawutii kennuufii dandeenya. Fakkeenyaaf dashboard kan jedhutti akka deemu taasisa. Dashboard ammaaf dashboard kan jedhu kanaa kennuufii as dhufnee erga user controlleriin login godhee booda dashboard adminitu seenaa jira jennee haa yaannu else jennee redirect to yoo san hin argan garamitti akka deemu login page itti adeemu or index itti adeemu login page itti akka deemu. Akkasuma immoo yoo namichi kun namni access gochaa jiru kun bifa kana qabaate sumaan login page itti akka deemu goosifnaa jechuudha. Login sorry isa kan login page itti akka deemu taasifna. Kanaa booda amma immoo inni itti aanee jiru maal inni erga isa kana check goosifne booda as dhufu user modelii create goona. Controllerii keessaa gabbaanee user modelii new file php class user modelii enter jennaanii extend extend godha ci modelii extend godha. Kanaa booda as dhufnee public function check user kan jennee asitti kennineef isa kamii check users kan jedhu kan parameetirii 2 kan qabu maal ofirraa qaba user name kanaa booda immoo password qaba md5 password jechuudha. Kanaa booda this db jennee kaasa this db select all odeeffannoo teebilii this db from users this kanaa booda this db
where jennaan where user name comma username yoo ta'e semicolon where password is equal to password asiisamii ta'e then this db limit yoo baay'ee dhufa ta'e tokkuma qofa nu baasi jennaani sanaa booda this db get user fidi jenne kanaa booda maal goona result dhaan forichiin eeggachaa irraa achitti daataa dhufaa jiru san kanaa booda as dhufnee return jenna daataa kan return query goona kanaa booda save goona jechuudha daataa keenyaam userii database irratti galchinuuti asitti dhufee fakkeenyaaf roolii daataa dura roolii dirqama nu barbaachisa role id kan jedhu fakkeenyaaf as dhufnee maal goonu admin username admin role id isaa tokko date of birth let's take then this set phone number this password this kudha tokko 22 md5 itti jijjiiruu qabna kanaa booda created by admin kanaa booda go jennaani id goone go haa jedhuuni kanaa booda database irratti galmeessinee jirra jechuudha amma hoolaal password kan beeknu created by username in admin jedha asaa dhufnuuti gara system keenyatti adeemu refresh goon admin 1122 sign gaafa jennuun maal jedha undefined check user kan jedhu jiru jedha as dhufnee check goona login jira check user kan jedhu qofatu jira jechuudha kanaa booda refresh goona page keenya ammas admin passwordin 1122 congra login nuuf godhee jira jechuudha faayila keenya kan nuuf galmeessee jira fakkeenyaaf passwordii haa dogoggorru dubattaa deebi'uuti passwordii isaa anamma barreessaa jiru admin jenne userii passwordiin database irra 1122 admin maa jedhuun gaafa login jennuun maal jedha iddoo biraa hin dhaqne jechuudha maal godhee nuu seeneera maal rakkoon jiru Chicago asii method post dha gara kana haa dhufnuuti index if user role keenya tokko yoo ta'e okay haalli amma Chicago nu daataa keenya kan wanti dogoggorre maalinni asitti yoo laallu get user osoo hin taane user data qofa jechuu qabna sanaan booda else kan jedhuun ka'a sanaa booda maal goona hierarchy isaa kan default controller check user login itti geessa sanaan booda user check bira gadhaqee default controller isaa kana login gara biraa kanatti deema login itti akka deebi'u immoo or isa kana dhufnee copy goone check user itti akka deebi'u asumaan dhufnee isa kan login osoo hin taane check user itti akka deebi'u interface check user jettu san akka deebi'u gochuu dandeenya yookaan gara login ittis deebisuu dandeenya fakkeenyaaf asitti dhufnee login kan jedhu akka deebi'u gochuu dandeenya kanaa booda daataa keenya kan itti deebinee Chicago faayila keenya kan Chicago sifnu isa cheeggoosisuuf jalqaba duraa maal goonaa kana keessaa gara duubatti deebinaa as dhufnee admin jennaanii tokko tokko lama lama jennee or taa dabaluuti database kee kanaa booda koodii keenya Chicago nu asitti deebinee koodii keenya Chicago akka isaa goonu bifa salphaa ta'een haa hojjennu asitti isa kan haa kaasnu kanaa booda if haa jennuuni query num rows is equal to 1 yoo ta'e as keessatti maal haa godhu return jennee query result
semicolon else return false jedhuuniti daataan kee false nuuf deebisu seevaa goonu ittaansine gara controlleriitti deebinu if jenna asitti dhaabbate kanaafuu isa kanas bakka kana kargoone gara asii dhufnee feestaa goonu eelsaa jenna yoo namichi kun hin arganne redirect to gara login page deebi'u jennaanii jechuudha. Kanaafuu eeggoone peejii keenya refreshaa goonu gara daatabeesitti deebi'u gara interfeesitti deebi'u as dhufnee admin jedhini tokko lama sadiitti dabaleera login gaafa jennuun idduma kanatti nu deebisa maaliif username passwordin keenya sirrii miti admin jennee 1122 jennee gaafa sign in jennuun garuu direct iddoo barbaannu san nu geessaa jechuudha. Gaafa shawgoon isa kana fakkaataa jechuudha. Kanaa booda amma wanti nu hafu erga isa kan arganne daataa kana login erga goonee booda access gochaa jirra daataawwan kanneen. Log out immoo akkamitti hojjechuu dandeenya kan jedhu ilaallu. Log out hojjechuuf public dhufnee function log out jennee URL yaa kenninuu fi sanaa booda isa kana immoo garam dhufnaa log out kan router bira dhufnee log out asitti dhufnee log out jennaanii log out sanaa booda controllerii kan log out kan jedhu meetodii isaa kenninaa fi ittaansine immoo asitti dhufnee maal goonaa useriin kun log out gochuuf jalqaba dura login gochuu qaba if jennaan this sessionidhaan control goona jennaan this session user data yoo username isaa jiraate keessatti username yoo jiraate maal goona this jennee session set unset user data jennee user name jennaan username kan unset godhee jennaan kanaa booda redirect to gara akka deemu login page itti akka deemu erginaa jechuudha. Bifa kanaan haala kanaan log out kanaa booda bifa kanaan log out hojjenna keessaa booda yoo username ammas hin jiraanne else jennee kan kanaas maal goona login redirect to gara login page akka deemu goona jechuudha. Sakan gara login page akka deemu goosifna save goona sanaa booda daataa kee login log out amma URL kennuufiitu nu fakkeenyaaf amma namni kun fakkeenyaaf amma daataan kun karaa log out ittiin goonu qabu eessa dhufna tokko karaa kanaan dhufuu dandeenya asirrattis buunee galchuu dandeenya yookaan as jalatti daballu settingii kanaa gaditti side menu irratti log out kan jedhu daballu as dhufna gara gadii side menu gara jallaashi setting kan jettu jalaan as dhufnee maal goona karaa login log out navigation menu tokko yaa fidannu asirraa jechuudha. Kanaa booda gaafa as dhufnu fakkeenyaaf haala salphaa ta'een kan nu hojjetu login log out more widget kan jettu tana yaa fidannu copy inspect goona sheesan formii sana hojjechuuf jechuudha. Kanaa booda iddoo kana dhufnee more isa kana gara gadiitti gad deebisuun irra salphata akka diizaayinii isaa kana jechuudha. Mobile interface yoo barbaanne kanaa booda isa jala kana buufnee ishee kan tiigoona as dhufnee bifa kana filannaa kanaa booda LI kana keessa inspect goone copy goona kanaa booda immoo gara koodii keenyatti deebinee asitti paste goona kanaa booda log out jennaani log out isa sign kas goone sign out jira sign out kan jedhu sign out yookaan iddoo kanatti buune sign out goona isa kana nu barbaachisu asirraa kaafna maqaa isaa immoo log out jennaani peejii keenyatti deebinee refresh gaafa goonu
gara gadii kan log out sign out icon jiru morita sign power off jedhuun power off ni jiraata power off kana booda page keenya refresh gaafa goon power off kan jedhu kanatti gaafa log out godhu direct maal godha URL keenya san kennuu fi qabna jechuudha sitti dhufne maal goona URL keenya iddoo kana dhufne php echo base URL jennee maal jennee log out jennaan jechuudha sana booda power off gaafa sitti buune page keenya kana refresh goon log out gaafa jennuun as dhufa gaafa sitti buun asumatti nu deebisa sana booda immoo log password keenya galchinee gaafa login goon data keenya argan kana booda immoo nama seene san dashboard kana taane fakkeenyaaf rooliin isaa admin yoo ta'e admin dashboard maqaa isaa waliin akka galchuu yoo barbaan fakkeenyaaf eessa dhannaa kontantii bira dhufnee data san dubbisuu barbaan maqaa nama sanii dubbisuu barbaan yoo ta'e PHP syntax kenninaaf PHP bakkee template keessa seennee bakka barbaannutti jechuudha echo base echo this dura akkas gochuu dandeenya echo this session ss session user data keessatti eenyu jennee username nama sanii akka nu display godhu yoo barbaan welcome back maqaa nama sanii as keessa keenya sanaan booda refresh gaafa goon welcome back username user data echo this session user data user name seeran barreessine name username refresh gaafa goon welcome back admin kana booda adminitu seenee jechuudha fakkeenyaaf nama san username itti seennee san irratti hundoofne data keenya yoo log out goone garuu data keenya log out godhaa jechuudha fakkeenyaaf data biraa haa galmeessinuuti isa kan copy goone admin irraa fakkeenyaaf dajni haa jedhuuni username daju created by admin dhaan create ta'ee passwordin koo bifuma duraa sanaa ta'uuti password asitti dhufne password kan jettu jirti md5 ittaa jijjiiru admin haa jedhuuni or tokko lama sadi passwordin koo sanaa booda go haa jedhuuni gaafa go jennuun nama lama qabnaa jechuudha kun adminidha log out haa godhuuti fakkeenyaaf dajuu tokko lama hoon jedheen asumatti na deebisa dajuu jedhee tokko lama sadi hoon jedhee login godhee direct gara welcome back to dajuu inni biraa asirratti kan laaluu qabnu maalinni tooftaa kamiin full name kana access gochuu dandeenya jennee yoo yaadne fakkeenyaaf direct asirraa access gochuudhaaf dursa maal goona session kanarratti kuusisiisa maal goona as dhufna user controller bira dhufne asii isa kana duplicate goona sana booda as dhufne maal goona full name haa jedhuuni full name asitti dhufne full kan database irraa dhufaa jiru underscore name isa kana jechuudha isa kana kan fakkaatu full underscore name kan jettu tan laallaa sanaan booda dhufnee gaafa access gochuu barbaan weessa dhannaa kontantii kana bira dhufe welcome back to username jenne full name itti gaafa jijjiirru maqaa guutuu isaa qabatee dhufu amma gaafa kan log out goonu dajuu tokko lama sadi jenne sign in gaafa jennuun welcome back to dajanii jedha eessaa fidataa jira asirraa fidachaa jira jechuudha data bifa kanaan manage goonaa jechuudha inni xaanoo jiru immoo maalinni erga username keenya arganne fakkeenyaaf rooliidhaan gargar qoodu role based system keenya role based jijjiiraa deemnaa jechuudha fakkeenyaaf barataan namni barsiisaa ta'e odeeffannoo guutuu kanaan argatu fakkeenyaaf barataan waa'ee odeeffannoo fi ilaaluu irra kan darbee kan biraa argachuu hin danda'u
maatiin immoo waa'ee barattoota isaatirraa kanas kan barataa biraa ilaaluu hin danda'u. Barsiisaan immoo odeeffannoo mana barumsaatii fi akkasuma barattoota isaaf ramadamaniin ala barattoota biraa ilaaluu hin danda'u. Akkasuma immoo tiicher kilaasii jechuun namni biraan argu sisteema adiministireetara qofatu argaa. Isa kana akkamitti akka maneej goonuu fi meenuu kana kontirool akkamitti akka goonu paartii itti aanutti waliin laallaa. Kanaaf warroon YouTube chaanelii kana subscribe gochuun like share gochuun na duukaa bu'aa na deeggaraan siin jedha. Hamma tiitoriyaalii itti aanu walitti deebinutti nagaan bulaa horaa bunaa fayyaa ta'aa. Like share gochuun dagatinaa subscribe YouTube kanas dagatinaa siin jedha horaa bulaa.